nama kumaran nang kanyi singa. Dile? Bakka sheerii tana jira wanta kan qalamaan jirtu. Sultan sitti furu Riyala. Ya Rabbi lissa. Sulti. Sitti furu. Rachu esi kurte. Maki rachu akami jirtan nagaya fayya asli kiyya. Jira alhamdulillah bol. Baya. Sudesh, 1 second. I'm coming. Go. I'm coming. Go, stop. Don't stand in front of it. Asli kwa hizo. Sino kuwa mitero ngili frasa. Alhamdulillah Arabia ingili pa kau kata makaran tiba dukilan sen. Hizo. Ish. Di fama ga wallahi sinje. Rakon ka. Irana dem. Irani kau ni mangisi. Amma kaya kuno. Okay. Okay. I don't know why. Okay. Let me flip. Kamera rota iba kamu kaya. Ayye garanga. Kena el. Welcome. All right. Welcome. Mari jirtan kami nagaya fayya. Rachu. Niya kana jalan. Jalalti akami sa bos bersyaraf tiba. Kaya rokok tu kasi acara tu na. Lagi nampak. Okay, ada langsung dem tu ni jadi. Kaya rokok. Yo bete ko. Apa kamu orang binje? Surprise ko na isin tu. Aye. Ergi. Bajo kami taban. Ergati ada berkadum. Kenapa banamu? Mang bere ko ergan. Tiko taban jaro. Tamazu tu ergan. Taban ada tadi. Okay. Tabarasa sanin dah berpacu kan deh. Game kami gak. Ayye. Sudah dah bersin ayye Umar. Mamdu. Yirda mangizdi. Okay, anak ergasa. Okay. Mal tadi. Mal tadi ada ko. Ano mantani? Ordu bayar ruba. Nagajirta. Kira kisah gal. Kering ko. Lai tapi ko na magudda walin jirayon. Okay. Dabar si haro Kenya. Hindi kesan traduce tambut ada isa. Okay, ummata keenya kabajamaaf jaalatamaa achiin tirelanti abbaa saamusaa jala jirtan makii jala jirtan as jirtanii fi haroo jala jirtan torbaanitti guyyaa tokko sagantaa bashannanaatu jira. Namni haroo hin beekne yoo jiraate nama muraasa yoo taate malee haroo nama jabaadha, nama gara laafadha, nama Oromoo quuqamu. Gara laafummaa qofallee miti nama dheeradhaaf ijoollee Oromoo sappoortii godhaa ture. Geemii inni keessa keessatti akka namni mo'atamee beeku ta'umaa akkanumaan du'a nama leenca sadii afur itti moosisu hin beektanii warri duraan hin beekne illee viidiyooleen ni jira. Kabilee inni ijoollee tapsiisu gabaabumatti haroon ilma Oromoo jabaa Oromoo qabdu keessaa tokko hiriyaa firii fa'aati. Haroo Damiinaa Iduu warra akkasii kuni Gucci familiidha. Biftaroota duriitii jechuudha. Gucci familiin waggoon irra turanii I think gaafa tapha kiyyaa san deebi'anii MJ fa'aa hiriyaa isaanii Xaliilee fa'aa warra duraanii keessaa nama tokko amma ummata kiyya maaliin gargaaru waan jedhudha kan ka'e torbaanitti guyyaa tokko torbaanitti guyyaan alaadha uhudiidhaati maal turay alada halkan mana isaa hin dhayxanii daanyaa jira akka dorgaa dorgeetti jechuudha. Homa mudannoo haa ta'u odurri haa ta'u nama qofaachisa kudhantu dhiyaata kurnan keessaa akka tokkoffaa bahee $200
yookiin qarshii Itoophiyaa kuma 20 badhaasa qaba jechuudha. Fakkeenya Uhudii dheengaddaa Isaaqin badhaafame jechuudha. So alada iftaanii itti qophooftanii dhuftanii carraa keessaa yaalatuu hin dandeettan jechuudha. Takka carraa duraa yoo haga dhumaa kana hin taate oduu durii sadii qopheeffata yookiin waan nama kofalchiisu qabdu. Sadii qopheeffata. Wanni kun waan barumsa irratti hundaa'ee namni si cinqu miti. Nama kofalchiisu nama kofalchiisa jettee yaaddu kofalchiifta daanyota achi keessa jira. Akkaataa itti dhuftee teettuu miirri kee nama aartii yoo taate amma soddaan dhufa waan kanatti hirmaate baatirraa torbaanirraa doolarii balamaan ofii fuudha. Raachelleen asumaan carraa bal'aa qabda nama kofalchiisuu irratti ammallee uummanni kun abaacidha. Gunyaan mukee battaa'e kana argeen kolfaa achirra akka laalamu abxiin akka itti kennamu parsantii 50 hawaasa yoo san taa'ee hordofuu kenna. 50 jechuudha. Dubbiin raachee kun isin kofalchiisee barreessanii yookiin asiin filannoon jira. Parsantii 50 immoo daanyota achirra jirantu kenna. Parsantii kaan immoo kasanirraa hafe nama daanyaa namni tokko hin beekne hordoftoota fi atii fi hundi achirra jiran hin beekne taa'ee isin hordofaa jiraan itti bilbilama. Akkasitti abbaan aga jalqabaatti xumuree tokkoffaa bahee badhaasa doolaara 200 kama yoo san akkaawuntii fi biyya jiru ergee fudhatu yoo fedhe rakkataa dabarsuu qaba waan ta'eef carraa kanaan ufillee boohara uummata keessa illee booharsaa gaalillee yoo galfattan yaada jedhu kireet nu gore eegaleera dheengadda isaan illee nutti fudhate baraata dheengaddaa isa tokkoffaa bahee isaa fudhate waan sanii fi dabalataan immootu namoonni dalagaa garagaraa qabdan kaampaanii garagaraa qabdan ispoonsara taatanii isinii beeksisaa doolaara 200 gimmaasha haa ta'u waan fedhan tapha guyyaa tokko ispoonsara taatanii waan keessan nigdii haa ta'u waan fedhe haa ta'u waan keessan san isinii beeksisaa karaa sanillee asin qabeenya keessan beeksifataa asillee immootu uummanillee bashannanuun hin danda'ama. Waan hafe immootu haaroon kunooti isumarraa dhageenyaanillee akkuma dhageefaa gadheen gadda mana san ture yoo hin kufeen akka carraa ta'e carraan qabu yaalee ture. Waan hafe haaroon as jira dhageeffadha isumara. Yaa dhugaa obboleessa kiyya asliin irra guddatti waa hunda himee jira. Akkuma jennee dubbiin asoo maallaqa hin ta'in hawaasa keenya wanni nuti yaadnee jirru maalleen illeen kuma 200 hanga ilaa kuma 100 akka Itoophiyaa deemuu danda'a. Sana keessallee surprise ni jira akkuma dheengaddaa amma Isaaq Zainuu kuma 20 moo'ee kuma 20 irratti namni biraa surprise isa godhee kuma 20 biraa irratti hidhee kuma 40 moo'ee jechuudha Isaaq Zainuu dheengaddaa. Inshallah hopefully tomorrow ni gala. So kuma 40 moo'ee so which is $400 jechuudha akka Ameerikaatti. So ilaa kuma 100 ammoo wanni nuti barbaanne waan biraa osoo hin ta'in aartii Oromoo tana guddisuu yaada jiru sanum malee xiyyeeffannaan keenya horii irratti miti. Aartiin Oromoo kan uummanni keenya ajandaa garagaraa maal jedhu bakka tokko dhufee kolfuu. Yes, bakka takka dhufee namni Ana kamna haruu achuu qaba. Fuula walitti Qabna. kamna. Yeah. Okay. Inshallah. Guyyaa saniif ni hirmaata. Amma Ani waa tajee. Namni alameeraa tuuta tokkoffaa maal kun nama kofalchiisuu danda'a baamee mukun. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Xalilee yaakam nagyaa bagana nyaata. sa'a torba akka nu biraatitti which is sa'a tana booda sa'a takka jechuun so sa'a 10 ta'a akka biyyaatitti kana fakkaatutti. Sa'a 10 so almost sa'a jaamiti so sa'a tana booda sa'a takka jechuun amma. Alex Taye welcome boss. So sanifu artiin komediyaana comedy stand up comedy senya keessa ni jira waan jo dagatamee jira. Egaa baatala fa namni hedduun akkasitti irratti hojjechaa jiru yaada jiru namni sila artii dandeettii gurguddoo qabdan yoonii fi akkasitti haasboo ta'e akkuma nani jee maallaqni irratti invest ta'e ilaa kuma 100 takka kan deemu irratti nama san irratti yoonii fi nama dhugumaan akkasitti artii jabeenya dhugaa qabaatee nama ifi waa uumuu danda'u ta'e ilaa hagas mara irratti invest illee godhame irratti invest ta'e namni san as bahee akka hojjetee takka waan akka kilipiitiin jira miti
hojjetees illee YouTube irra kaa'ee hawaasa biraan ga'ee akkasitti beekamtii illee namni sana harkatu yaanni jiru ni jira. So sansanii mataa isaa qabna yoonii fi isinii mijaa'e inshallah sa'a torba nu bira biyyaan ni jiru kanatti. Amma yoo akka isin bira biyya Itoophiyaa. Yoo guyyaa nama alhada yoo rabbi jee. Alhada jechuudha. Yaariidhaan tokko fa'aan boonatti fakkaatamu. Yoo rabbi laaffisee fi yaariidoo rachuun jaji so ifi ammaasa jaji akkas yaannetti torbaanitti fuulii keenya yoonii fi fuuliin sanitti namni filatu harka 50 aadiyaansii filata akkuma reefu asliin ibse harka 50 immoo kudhan jajii nam 5tu jira nama 5 irraa 4 kan paanaalirra jiru tokko kanii itti silkiin itti dawwallu namatti dawwallutti silkii isin waduratti irra dawwala sagalee isaatillee dhageessan ammoo nama san gizee dubbatu hin dhageessan qabxii namni san kanne isiniif hin himaa jechuudha. So akkasitti yaada sanitti namuu qabxii kudhan qaba. Jajiin ammoo Haroo kiyya maaltu jira seete koomentiin warra koomentii harka 50 silaa godhuu baatan xiqqaan silaa gootan maaliif beektanii koomentiin kun amma namoota beekamaa fiddaniiti amma namoota beekamaa dhufuu danda'a namni beekamaan taanis dhufuu danda'a namni maal fakkeenyaaf namni fooloo nama san jaalata waan ta'eef dirqama waan barbaadus nama saniif hin kennu akkuma walitti himna akka namni walitti naaruuf tapha hawwanni kanarratti jechuu si galee waan bal'atee deemu akka ta'u waan hin barbaadu namni akka nuni soba waan jee yaaduuf xiqqisho godha harka xiqqaa achi biratti warruma daanyaa zakii nama warra wanni godhu haa ta'an malee warri koomentii da'umaadhaan isaanii amma deengadda daanyaarraa aslii faa ture yaadee aslii fuwaad boos harargee king welcome aslii faa ture akka daanyaatitti deengadda harargeenyu fuwaad biyyaa ture Mahamad Aljaziiraatillee ture MJ ture mas into Hamza Sheikh Jabiri ture so nuzura wanate so yaanni keenya silaa kamii daanyaa torbaanitti jijjiirraa jechuudha sigale so daanyaan like nama 5 yoonii fi irra ta'e because namni hedduun like warri gurguddaan akka keessanii kun akkasi gizee hunda namni tokko qabee jiraachuu hin danda'u beekte waan san ta'e jecha torbaan irraa nama takka yoo harkannu ta'e ogguusan torbaan tokkos nama takka harkanna jechuudha torbaan irraayis akkasitti torbaan irraa akkasitti yoonii fi walitti maknee yaadee jirus ni jira so amma akkaati jette san amma 50% wanni aadiyaansii gooneef fuulii sanirratti yoo isaan dhibballee godhan waan isaan vootii godhan san akkuma ati jette 50 lakkoofnaaf so guusan jajiileen as gubbaa jiru kun gara laafuun qabu jechuudha sigalee because waan san ammas halkanuma sanitti namni maallaqa sammoo deema beekte so niitu jira beellaman qabu akkas yaa guyyaatti aanu guyyaa lama keessatti akkaawuntitti siif galaa jechuu biyyarraa inshaallah so advertaayiziirratti na gargaaruu qabdanii inshallah so dhaabbanni hiriyaa jaalalaa waan kanaan gad dhufe hiriyaa jaalalaa entertainment jedhe so inshallah hopefully it's gonna succeed jenneetuma yaannagaa Sidaraje Rachu dubbatu sarachu dubbatu haru ko nan dubbata ai sin fita dai ya da baye ga gafare gadda ati fi maki fi dera onna ture beite dera bale dera galanto nageti yatam beite ya sanin dera namba dera devo di deveta sari okay sini jala dah itu tak kau jalan berado kau lagi di sini jadi lagi atau macam dia mana lagi Arasa yung kiyas. Warri komantii hundi keessan fuula godhati dandeetii nama koofalchiisuu qabdan akka waan kana irratti hirmaattanii maallaqa fataa akka jedhamu fooloo godhaanii haroo guyyaa aladaa akka Itoophiyaatti saa meeqa jettan? Itti qophaa'a. Saa 10 7 PM Oduu sadii babbareedu waan nama kofachiisu sadii babbareedu qabatanii dhuftan wanti sirraa eegamu. akkas amma namoota baannaan
oduduri qabadhaati qophee. Ay asli. Ani ni gaafii Asli maalidha? Waan kana wajjisuudha. Nah, ayo. Ada stand up comedy yookaan satire comedy yookaan waan comedy akkasitti oduduri qabadhaa qophee. Akkuma maalidha asli? Mudan dolen taagota ko. Odudurin jedhin ishii basgabe. mudannoo nama kofarsiisanii mudannoo illee qabannee dhufne. Ay asli. Ani gubadhe Yesus daafii kee fuunaan waan miidhansi fuudhu. Raaju ala daanamatti dorgomna. Maalirra Achi doolaarri baaburii kana fudhachuuf. asli Ababa jaalala. Qoqqooyi haaroo gaaffii qaba. Guyyaa sanitti halkan sanitti namoota meeqaatutu hirmaate jechuun namoota meeqaatu achi biratti hirmaata. Gaafii bareedduudha. Nama kudhan ta'a. Nama kudhanan keessaa mana shanitti achi dabra jechuudha. Namni qabxii olaanaa qabu. Nama shan ka qabxii olaanaa qabuutu mana shanitti dabra. Mana shanii keessaayis amma nama shan mana sadiitti namni sadii achi dabra jechuudha. Oh wow, thank you. Nama sadiitu achi dabra jechuudha. Nama sadeen san keessaayis nama tokkootu tokkoffaa ba'a. Nama tokkichaa beesaniitu moohaa jechuudha. Wow guys, thank you. Adnaan. Guys, Adnaan ifoora gora. Dani gaafatti dhaqee manan turre yoo na Anyu rachu me waan nan je kanarraa waan sii gale mee. baay'ee haruku waan gaariidha beektaa. Ani yeroo hundan dubbadha beektaa. Oromoon maal ta'e like generationiin amma jiru fookasiin isaa hundumtuu siyaasarra ta'eetu aartii Oromoon dhiisni baay'ee. Na baay'ee artii is one of the way sabni kee akka influence godhu sabni kee akka sirriitti empower ta'u naannoo sana biyya tokkorraa darbee akka addunyaatti aadaa kee eenyummaa kee kan itti promote gootu the best way was art entertainment na comedy the perfect way. Baay'ee Oromoon bar waggaa meeqan kolfine baay'ee Oromoon baay'ee addunyaan yeroo kolfitu Oromoon waggaa meeqan kolfine baay'ee Oromoon baay'ee akka kaasiitu kolfuu qaba baay'ee mootummaan illee even guyyaa kolfaa hawwachuu qaba mootummaan. Oromoon bar waggaa baay'een kolfine baay'ee dhugaa rabbi yeroo uummanni kolfu Oromoon qabsoo irra ture barka Oromoon hin kolfine siruma. Baay'ee kan si dhibu. Gaafa walteen beektu Oromoon Maki, I am talking about science. Antin qoosaan jira miti. Saayinsiin haasa'an. Baay'ee yeroo baay'ee namni keenya maal itti fakkaata seeti. Amma fakkeenyaaf ani haroo viidiyoo tasiifan erga. Viidiyoo koo kontantii koo argiteetta taana. Satire comedy no jet. Comedy is one of the way society tokko kan itti network Itoophiyaa qabe. Silkiin na jalaa gali sagaleen kun Miidhagaa. Komediin karaa itti uummata kee faana haasoftu karaa itti kaalcharii kee uummata kee haala jiruuf jireenya haala xiinsammuu uummataa tokko karaa ati aartiidhaan itti mul'istu itti barsiistu yaada aayidaa walitti jijjiirtudha. So aartiin Oromoo waggaa 50 waggaa 30 waggaa 20 har'a maalirraa maar lamsaali komediin Oromoo maalirraa maar kan jedhu argite wanti hojjetame tokko hin jiru. Abbaa lataa fi tiimiin isaanii wanti yaalan waan baay'ee jira. Wanti hojjechaa turan galanni isaaniif haa ta'u yaalaniiru amma danda'an. Achi booda edda isaan darbanii illee ilaalisti aartii Oromoo. Kuni maaliif ta'e intentional isaa ta'u intentionii malee garuu uummanni keenya waan hundumaa like politicized godhee qofa politika irratti qofa attention akka kennu godhame jechuudha. Amma fakkeenyaaf even
walirratti qoosu Oromoon baay'ee aadaa walirratti qoosu hin qabamu. Amma inni qoostataana comfort zone hin qabdu. Like amma fakkeenyaaf itti qoosamu. Namni walitti qoosamu wal wajjin qoosu. Aadaa kana iyyuu hin qabnu ganaa dhayaalaa ture. Amma fakkeenyaaf ani dura Charlie content konni jalqaba. Nan dheeresse garuu dhiifame. Content konni jalqaba. Araasni taaphaa Mandino millarginen bata udi ko tu gorgol alla ke chikin bra go tumari no asli ko ya do fakas taragar ja do tap adi abala da ida do ma so ta funjera na so to ko bonjirtu tu fatte wandi bunyani kamle mo andu barja de Wana kasirratti hojjechuuf adda int ani yaada koo guduunfuudhaaf guyyaa biraasuuf nanaafsi walii bilbileerree haasa'uu dandeenya. Waan kana hojjechuun keessan tokko aartii Oromoo promoot gochuudha. Ijoolleen illee waa yaalaa jiran isaaniif recognition kennuudha. Waan gaariidha jechuudha. Amma ijoolleen as jalaa laalan inspire ta'uu jechuudha gara fuulduraaf. Na waan gaariidha. Ani immoo waan hin danda'u hundaan isin cinaan jiran ani isin gargaaraa jechuudha. Kun Anthony Goos Thank you wallahi. waanan የኔን ጉዳይ ነው የያዛችሁት። It's my የኔ አጀንዳ ነው። I will help. ዋን እንደንደይሁና Okay, thank you wallahi. Appreciate you. Galatom heddu takka. Wani sinira gargaru wante ma ta dan talakena sira sira waan hunda qabaatu diya yarate gargarda አይ ሲጀመር ባይዜ ሃሩ ዋን ከን hojjechuu እንትን ነበር ብቻ I have lots of plan maybe ማኪፍ ከናንዱራ he may be kanati fakkaatana it was one of my plan na ባይዜ ዋንተ ዳማ ፈከኛ ፋሲለት ይሯሱፍ ዋንቲና ፈካችሁ ደንዳ it means a lot በጣም ዋን ጉዳይ ነው ባይዜ ዋን ሰልፓሚቲ like agenda kan you create gochuu keessan de Oromoon bar kan situ bar haro maalirra jirrasiiti anaafsi teenye asirat waa'ee aartii Oromoo to'aasuufne commentiidhaan dhufanii bar generation akkamii humni rasini nuti qabsoorra jirra generation sirba jaalalaan barbaannu nuti sirba qabsoo qofa barbaannaa jedhu jira bar sirba jaalalaan tanaan yeroo baasuun dhageenye eenyudha na tuquu barbaadeeti Rafeen bulu ayyaada kenni jedheen maqaan Shukrii Jamal dirba bareedaa sana gaafa baasee bar officially Facebook irratti Shukrii nuti qabsoorra jirra sirba jaalalaan barbaannu jedhani so kanan sitti maa jiru generation kana kan umne the importance of art like amma fakkinya aartii Oromoo isuuyyuu qabsoo guddaa tokko maaliif sabni tokko kan guddatu suu aartidha aadaa kee eenyummaa kee promote goota nama biraa irratti economically culturally influence goota culturii kee mainstream itti fidda amma fakkeenyaaf warra soddaatti boonya miti yeroo baay'ee warri warri aartii guddisu hundi bari hidhamanii caccabu jirani bar aartii haa guddisu qab kamiidiyaa bar qab godhanii duba eessaan guddisarree biyya keessatti obboleessanii dura jiraachuudhaaf iyyi jirra amma fakkeenyaaf sirba afaan Amaariffaa akka dhaggeeffannu filmii afaan Amaariffaa akka ilaallu waan akkasii kan na godhan bar giddiitti akkasii nu dirqani miti amma fakkeenyaaf kitaaba Amaariffaa akka dubbannu irratti hojjetan amma fakkeenyaaf isaanii afaan isaanii yeroo mainstream godhan siruu aartidha beektaa aartii isaaniitinidha influensiin guddaa kan biyya Itoophiyaa keessa jedhamtu kanatti influensiin isaanii akkas kan guddate guutuu biyyattiitti siruu aartidha so nutillee amma sirba bulloo jettu Finfinnee guutuu keessatti dhageessa kilabii barbaade otoo deemte maaliif seete jaalatanii otoo hin ta'in influence godhe
mainstream amma fakkeenyaaf sirba akka bulloo baay'achaa amma dhufeetti sirbi kee mainstream ta'aa dhufa jechuudha. This is artiin paawulinsa hamma kana. Nama fakkeenyaaf koomeediidhaan illee afaan oromoodhaan namni koomeedii hojjetu tokko influence godhee yeroo dhufu at the end mainstreamii ta'a jechuudha. So at the same time afaan kee mainstream ta'a jechuudha. Yoo artiin guddate afaan keenyaa afaan federaalaa nuuf ta'a. Dhugaa yoo ati gidee raachuun artii haguuddinu sin jedhu maaliif qabsoorra jira jettaarra? karaa hundatti gaa nama karaa kiyyeessuun karaa kiyyeessan dirqama mirgaan jiraachuu qaba. Mirgaan lubbuun jiraachuu qabaachuu danda'u qaba. Dura si galee miti aartiin aan guddisiisan osoo naan hin jiraatiin aartiin sun ni baddi si galee sanumaafuu inni yoo hojjete anis akka biratti hojjete akkasitti malee hundi keenyaa karaa aartii qofa taane lafa saamaa jirra maal irratti hojjenna duba. Sanumaafuu namni hundinuu akkuma beekutti deemaa jechuudha. Sirriidha yaadni inni waanuma sabaaf fayyadu garmaa tola jettaan. Tole wallahi kita kagalatoma fayyadee kita kan singgala kabada. Baay'ee haru. Free time qabda tanan haru. Especially video kodura galiti ilaali. Ani okay nilai. Satire comedy yayali like Galiti yali yo jala. Hopefully ni jala taji. Abshir. Jamaa dudugaa Abshir no lallaalee tinjira. Lallaaleen tinture. Amoni lala deebiitillee hareetillee. irratti ni hojjeta. Na caala jabaadhu. Ana irraa fuudhee ni deebi. Galatoomi maakiiko. Abshir. Amma maaliif dareen kun ta'e? Dadhabde. Amma sin isni bar hojjechaa hin jiran. Baay'ee ila komeediin tokko kan meeshaa ta'u hamma nama kolfisiisee qofa otoo hin ta'in Yaa sirriidha waraabuu fi akkasii garuu ani yaa biraan taasisuuf maaf. wannan waa hedduu hojjechuu danda'a garuu maal godhare Abu kam don't worry. Go sit down. beekumaaf. Dhugaatu gochuudhaaf diraamaan inni hojjedha ture bara. Ati moo? Egaa wallahi diraamaa hojjechuu ture. Meet. Durbantiyar asli. Duuriin baane wallahi Harji godhi filmi dhagete. wallahi tiktok irratti deemu ture ise namoonni diraamaa kiyya agartanii jirtani biyyattillee madirakii irra hojjechuun ture gaafa bara ispoortii hojjedhu tokko beekaati bar beekaa dho'isina malee bar asli keenya waa hedduu hojjenna. Dandeettii jila takkaa jiraetta. Raachuu itti amantaa? Engadda hojjetan san hedduu bareeda. Leengadda amma san qofa gadhiisan bicha dhiisi leengadda kan waa'ee ummata keenya kan wallagga irratti dhumuu jiru sani akkamittiin hojjete akka nama hin beeknetti hojjete takkii kana naa deebise. Bareeda hojjette wallahi artii ajaa'ibaati. Abdii Muktaaris hojii dalaynee jira jaa. Siyaasa kan achi oofneetiin fiilima afaan oromootillee Caaltuu koo yaadan qaba fiilima afaan hojjechuudhaaf ibdura. ትናንትና እኔ ከባህር ሲወጣ አንቺ የለሽም። አንቺ ሰላም የለሽም። ለምን ወጣሽ? ጥሩ asli amaariif kun sittaaftu aduuku anas hin jedhe maaloo aduu sittaaftu please. Argeen jira galatuma. ውስጥ በጣም የሚወዳት የኦሮሞ ልጅ ኦሮምኛ ማታቅ ብቻ አማርኛ ብቻ የምታወራ ልብራለች። እኔ ባይዞ biyya kana garuu naaf hin amaariif isaanii akkasii ወረ ሶዳን ኢንተራ ኦሮሞት አፋን ኦሮሞን ቤት isaan waraana nutti banu afaan isaanii akkasitti balleessite akkamittaan shaafaftaan ta'e yookiin sitti hafu dhiisi yookiin sirriitti haasa'e. አምበ በረዋጀ ጫልቱ የአመሳይ የታለው ማለት ዶጎጎረ ገባም ነው ቀባ እስኪ አስተካክል እሺ አስተካክል እንዴ እሺ አስተካክል እንዴ እሺ አስተካክል
إيش أستكاكل يتبرع إيش أستكاكل كلا لينكو تابرو هادوكو مالي فافانكي كم أمازو Raachu as drama dalaguu hin dandeessaa jechuun fiilima dalaguudhaaf kofluu qofa moo hojjechuu hin dandeessa? waan hin danda'u natti fakkaata maqii Mee mokkare amma yaali. maala mokkoru Mee ammoo tokko mee takka dalagaa mee siinii takka dalagaa isin lamaan mee naaf asliin jajjii taana. Asli kam jedha? Adabbiidha kumaanu. Kennatanii Jajjii taana naaf. moofanii gurbaa dalaga diraama dalaga. Ati haadha lataa ta'i inni abbaa lataa haa ta'u. ati bakkaatti wannan haadha fi abbaa lataa qofa miti asli maaloo calcin bakkaatti waayaa kan kanan maaloo Eeshi abbaa raaju ati abbaa pirezidantii ta'i ni haadha pirezidantii haa taatu. ara at least ati roomiyoo ta'e isheen juuliyetaa taatuun jettu haadhoku international ta'e Oma feetan ta'a deemaa deem raaju. Uma fedhan Dhaabbachuu waraabuu danda'a. Diraamaa qofa dalaga. Waraabdii na poosatti. Kaalama. kunu maaf asuma teenyee taasufna diyaaloogii jaalalaa ani nama jaalalaa isheetiin miidhameen Isin dhageeffannaa yaa. Okay, an nama loluun ta'a. Akka wayyu. Nama siireessi. Nama siireessi. ta'es kanan sin jedhu Warri koomantii poliisi naan kofalchiisanaa. Ishee. Okay. Kanatti naan jirtu. miidhamuu koo sitti agarsiisuuf iji koo ba'uu qabaa dirqama Gizee hunda waanuma akkanaa irra deddeebita. Okay. Gabraa'u fixattee. Warri koomantii poliisi. rakkoon dhala namaa maal sitti fakkaatiseeti namni yeruma iji isaa ba'uu waan miidhame isinitti fakkaata lapheen hin bu'aa baay'isee namni sirriitti miidhame ijaan otoo hin ta'in lapheedhaan bu'a maaf siin galu siif Gizee hunda waan akka takka haasofta. Mee akka mucaa kiyyaa jedhamu san akka isaa ta'e mee gizee gis takkallee jaalala harka duwwaa jaalalaa jira. Fixadhu baasumaan dhaggeeffadha akka reediyootti. warqee harkana jiru beektaa kanan sitti ta'e baay'ise namni nama tokko waan namni sun waan siif isi baqa fiteegaa itti bullamoo qashti mudii keessa gatte dhugaa seete mat Amma guri Umaan arraftu miti jiru diraamaa akkanaa obboleessu. filmiin argite yeroo baay'ee Filmii yaadame. tiwwanaadha baraadooku It's a good acting though. Acting is perfect. Tiwana waan biraatiin jiru waan jaalalaatti malee. It's good. Akka ajaa'iba. Boosni waan jiru laalla. Boos akkam jettan isin? Zero. Asli waan Lamaan keessanuu zero. asli zeeroo sitti ta'ee dhooku ati waa'ee namaan beektu barkanaan Mikirii keessaa baay'ee waan biraata waan agarsiisa. Raachuu jalaa badee jaa malkaan. Malkaan raachuu jalaa badee asuma yoo jiru. malkaan maali Raachuu jalaa badee jaa. macarrashaa irratti it's feeling
Niga babbate isinitti kaasila dheeressu. No, Bareda, Duguarabi, wallahi Bareda. It's a good acting. I like it. No, it's nice, wallahi. No, ka the narkat majira. Hawasni gutu narkat majira. Ni be hawasni ni sakada leki. Kabda ni challa tu ni be. Ana fasili muguna. Ah, yes, if asli amma. Oh, okay, Harunji. Warabu, thank you. Oshi. Doktori dabar, mana kazi kuma kau. Mokuri. Jaarsa qilleexaami birrii sassaabdee baankii keessi maal rakkoo qabat innootuu kennitee nututu itti fataa'inni. Hindan daubat. Hindan dinyas. Asli azrega. Azrega. Ante jamar gurba kana yo jina ke dran kon bina ka wata ko jina ta udan da garam da na roko. Kuma sanan Ani buya na gare le akka jaiba na kokal chise. Gutin tura gaita video lalu tinjira video racho. Mangis Joseph. Agora lalu. Mal jesa ese jira ite Burundi mo ese jira se. Ummata Burundi jibra bitsa Abba. Ara በጣም ቪዲዮን ባይበበሬዱ ጀነራሊ ስፔሻሊ ቪዲዮን ጀልቀበረ ወጀቻ ቱሬ ቆይ የሮን ሲፍ ኤርጎ አርጌታ you will love it at the same time animalen yada simpe kulfisi suta ko photon tain yada kabachu kam yad erga message amma fakkinya ani oromon nama sake kun kam ani kanan yadin sitim na wal kai kumo kamna na ani video ko hundu kai ka of kisa kaba satire comedy da social criticism na criticize good society kenya criticize good about video ko nati ala comedy time ala gbc santane namni washanna at the same time warra barat ama fakkinya oromon chabchabin cafe galtin chabchabin video oromo yero websan oromo cafe galtin chabchabin video ntoko cafe galtani ina chabchabina astanagaji wa mu video nje jira okay yero welisan tokko madrasa sirbu demtani duri tugotani litif namni godina nabla like guys you're killing me wana kasi kabana ko I will send you Milto Komangisti I will send you the videos yeah thank you kalatoma wallahi inshallah sagale nta ondu tusega sagale wada adar kodina mujiratu de barat So much kalatu. malam nunjet Oromon susi fataka Oromon fatada ko fatani Hindu wanti fata mama fakenya ingata digisa bakinya Dr. Ali Birati digisa warradwa ufatada ufatani tufani jolle wel warrada ufatadi ufata ada ufatani tufan amma ada ke jallachun wantuk Dubara ko yada. ada ke jallachun wantuk garu ada ke jallachun kan ibsitu fatada ufachutin qofamiti rakun qabu fatada ufatamu amma fakkinya finfinne keessa eventin qophaa'u hundarratti umman fatada ufat like Oromon fatada si ufat rakun qabu at the same time ደግሞ ዘመናዊው ልብስ ይለብሳል ገብቶላ ሁለቱም ሳይድ ዋይዚ ማኔጅ መደረግ አለበት ይገሌ ሶዳቂ ለታሚ nangal ሲያስረዳው ከባድ አመፈከኛ ፋቴ እንገደ ሱፊ በሬዱ ተቆ ቢቴ ዱፍት